hadawannu Gorsaas irra hafuuthannu Waggaa meeqaa biyya Arabaa keessa ture garuu bara kana keessa waan biyya Arabaa deemee rakkina biyya Arabaadhaan dhamuu jalqabe natti fakkaachaa jira jechuudha. Sanaan achitti hojii koo hojjechuu sa'aatii firii koo halkan immoo hirriba nagaa rafee boqodhee ganama immoo nama aaraa ta'ee ka'uudha malee akka bara kanaatti dadhabbii guddaa yookiis immoo bakka sammuun koollee na jeeqamee too hin beeku bara kana garuu baay'ee manatti ulfaatee jira shiniin jedha dhugaa dubbachuudha mana ijaartii fi mana ijoollee warri galtanii waaqayyoo isin haa gargaaru shiniin jedha baay'ee tokko kan inni ulfaatu keessumaa ijaartii bira tarii isin harkaa kufuu dandeessi waan tokko baay'eetu jira ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaan lafa jirtanitti shiniifaa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa rabbiin galannaa ta'u jechaati hara kan dhuftanii noora abba nagaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jedheera akkasuma immoo obboloonni duraan turtanii karaa keessattiin illee maaliif badde jettanii kan nadi dubbisaa jirtan kallattii garaagaraatiin asumaan adaraa keessanii dhiifama guddaa naaf godhaa isiniin jechuuti nan barbaada sababni isaayyuu anillee akkuma keessanii mana madaamii keessan jira haalli illee naaf hin mijatu jechuudha haalli koo yeroo naaf hin mijanne naaf hin eeyyamne garuu nama wajjin haasa'uu miti ofiidhuma kootiif iyyuu yaanni koo biizii ta'uu mala jechuudha. Kanaaf iyyuu asumaanii dhiifama isiniin jechuuti barbaada maaliif YouTube irraa fagaattee kan naan jettanii na iyyaafachaa jirtan immoo asumaanii rakkina koo isinitti hima isinii jedha. Kanatti aansuudhaan immoo obboleettiin tokko yeroo tokko jechuudha miidiyaa hawaasaa kanarratti muudannoo mana ijaartii otoo hojjettu ishii muudatee nuuf qooddee turte jechuudha. Egaa muudannoon keenya yeroo tokko barnoota nuuf ta'a akka nuti of eeggannoodhaan jireenya biyya namaa kana keessa jiraannu lubbuudhuma keenya takkitti shanayyuu fudhannee akka gara biyya keenyatti galluuf of eeggannoo nu ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu muudannoo keenya gaafa walii qoonnu isa kaanii fi barumsa taasisaniin jedha obboloota koo obboleettiin kiyya suni mana ijaarsaaf jaartii otoo galtee jirtu guyyaa tokko akkuma carraa jaarsi shintibeetti seenee yeroo kufee achumaan hin boqote jechuudha hin boqote sana booddee situ bishaan shintibeetti keessatti naqee abbaan keenya akka kufu ta'ee jedhanii maatii suni gara mana hidhaatti micayyoo sana akka ishii dabarsanii booddee waaqayyo ishii gargaaree harka isaanii keessa akka baate kan isheen erga ishii nuuf dabarsite yookiis immoo muudannoo ishii nuuf qooddee turte jechuudha. Erga sana anillee kinoo bara kana keessatti mana ijaartii dadhabduun galee jechuudha. Ofii kiyyaanii kana waan hundumayyuu kanan itti jijjiiru bijaamarraa kaasee shaaworii galchuu waan hunduma anatu siree irraa illee harka qabee olli qaba jechuudha. Baay'ee tokko ulfaatu immoo hin beektu jechuudha. Amalallee hin qabanii halkan bakka halkan illee otoo hin rafini kan nuti bullu waliin. Kanaafiyyuu sababa kanaatiifini kanan badee jiru isiniin jedha obboloota koo dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko jechuudha bara kanadha malee anaan kanatti ulfaate hojiin baay'ee salphaadha dhugaa hojjechaa oolanii hojiin baay'ate shaaworii kee fudhattee irriba nagaa sa'aatii 3 ta'u 4 5 6 ta'u kana darbaa namni rafu nama muraasa waan ta'eef jechuudha biyya Arabaa kana keessatti irriba raftu keessatti sa'aatii muraasa nagaa yoo rafte in caalachuudha nama yeroo kanatti sa'aatii tokko rafuu hin danda'u jechuudha sa'aatii tokko rafuu hin danda'u yeroo isin hin jedhu hamma mugee irribni na fudhateera taanan amma kana irriba keessaa na kaafte jechuudha ammas xiqqoo ture akkuma sanadha otuman irriba irrafin jechuudha yeroon ani bariisisaa bulutu jira jechuudha kana biraan immoo yeroon ka'e immoo ganama deebi'ee rafuudhaaf illee bakka irribni natti hin deebi'u mataan dhukkubaa baay'ee tokko bakka yeroo irriba nagaa irrabne immoo isin jeeqama keessi keessanii hojii hojjechuu dandeessanii keessi keessan boqonnaallee hin qabu sinaaraa bakka wantoota garagaraatu jira siniin jedha obboloota koo sababa kanaatiif yeroon bakka irriba kiyyaarraallee bakka sa'aatiin kiyya dhaabataa miti waan ta'eef iyyuu wal jala babbadaa yeroon keessa immoo gara hojiittiin ka'a. Isarraa immoo deebi'ee jaartillee kaashee bakka waan hunda sisirreessee maal gone gaafa hin jedhutti aduutu na jala lixaa kanaaf YouTube irraa fagaadhee jira amma YouTube dhaaburra ga'eetiin jira intarneetiin kiyyallee iddoo kanatti naaf hin hojjetu bakka wanni hundiyyuu YouTube kana akkan hojjedhuuf
mijataa naaf hin taane isiniin jedha obboloota koo waaqayyoo mana jaartii warri galtanii jabeessee isinaa heeguu ani kinoo hamma jechuudha. Dingata yeroo ishiin raftee turte maal taate laata achitti haftee laata jedhee na yaaddaa jechuudha. Isumayyuu bakka yeroo ammaa kana namni yoo boqotee isaanii jaartii dulloomtuudha umurii fixattee akka sana hin jedhani beektanii marmaraa geessanii reeffa laalchisuu ashaaraan keemmoo irratti ba'ee taanaan taariitoo jechuudha si turkutellee jechuuti danda'u daba sitti yaaduuti danda'u jechuudha. Asumaanii adaraa keessanii hordoftoonni koo waaqayyoonnaa kadhadhaa jaartiin kun akka na harkatti hin kufne isiniin jedha ishinti beetillee of dandeesse kowaashii kaseentu miti isiniin jechuuti barbaada. Ali kanillee yeroo jette yeroo ofiishiitti kaatee otoo ibsaanillee hin qabatin kowaashii deemtutu jira isiniin jedha irriba abjuu keessa. Kanaaf adaraa keessanii waaqayyo si haa eegu. Naan jedha isiniin jedha nagaadhumaanii biyya kiyyatti iyyuu ba'ee akkan galuu warri jaartii bira hojjettan immoo jaartiin maal akka taate jaartii dadhabduun akkas waggaa 100 deemtu maal akka isin gootu hin beektu jechuudha. Keessumaa maanguddoon umurii isaanii achi siqe immoo amalli isaaniillee babbadaadha amala gaarii hin qabanii sillee hin dhagaan jechuudha. Gurraanillee dabarsuutii danda'u. Bakka kallattii hundaaniyyuu baay'ee tokko kan ulfaatanii minaan hojjettanii yoo itti kennitan akka daa'imaa ta'uu bakka hin nyaatanii kanan barbaadu kana maaliif hojjatte sana maaliif hojjatte bakka dhugaa waaqayyo jechuudha. Baay'ee tokko kan inni ulfaatu isiniin jedha. Kanaafi kana isinirraa badee asumaan mee darbeetuma dhufee viidiyoo hojjedhu na jajjabeessitu immoo yuutuubii kana amma nasii galutti dhaabuu akkam jettu isiniin jedha. Yaada keessan immoo koomentii jalatti naaf qooda jecha waaqayyos immoo si haa eegu nagaanis immoo gara biyya keetitti si xumursiisee si haa galchuu naan jedha isiniin jedha. Obboloota akka kontiraata reefuun asitti jallee qabe waan ta'eef turuun kiyyaa dirqama isiniin jechuu barbaada. Amma viidiyoo biraatiin immoo deebinee walitti dhufnutti yoo gargaarsa rabbii ta'e nagaan naa tura isiniin jedha. Hedduu tokko siin jaalladha. Gorsaas irra haa hafuutannu.